Nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii nagaa guutuu qabdu miti ani obboleettiin keessan nagaa kooti nagaa eegamaan qaba gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u warri seentan baga nagaadhaan dhuftaniin isiniin jedha asumaan imee namoonni seentanii sheerii godhaatii namoonni akka galanii dubbii waaqayyoo walii wajjiniin baranna sheerii godhaa yeroo baay'ee sheerii godhaa yeroo jedhaniin waan fayyadu waan dhaloota fayyadu sheerii gochuu hin jaallannu maalifi yoona waan nurraa citu wayii akka jirutti yaanna jechuudha wanti nurraa citu wayii wanti nurraa fudhatamu wayii akka jirutti yaanna wanti nurraa fudhatamu hin jiru bargeexa sheerii yoo goone dhaloonni kiristoosiin hin beekne kiristoosiin baratu dhaloonni dubbiin kun hin gallee fi akka baratanii ta'u maleeti nuirraa wanti irraatu hin jiru jechuudha. Kanaaf ifti nuuf gale kun dubbiin jireenyaa nuuf gale kun jireenyi nuti itti jiraachaa jirru kun dhaloota kan biraaf immoo akka galuu fi sheerii gochuudhaani dhaloonni biraa seenanii akka dubbii waaqayyoo dhaggeeffatan godha jechuun kana qofa irratti utuu hin ta'in namoonni yeroo dubbii waaqayyoo barsiisanii namni kamiyyuu sheerii godhaati dhaloota biraatiin ga'a. FB keessanitti fuula FB keessan irratti yoo ta'u baate gruupii biraa irratti sheerii yoo gootanii namoonni hin seenu jechuudha. Kanaaf sheerii godhaatii mee namoonni seenanii gruupii irratti walii wajjiniin dubbii waaqayyoo hin baranna gooftaan guddaadha waaqayyoo nu barsiisa yeroo kamiyyuu waan nan fayyadne iyyuu hin dhaggeeffanna viidiyoo nu fayyadne sheerii goonaa dhaggeeffanna garuu isa dhaloonni itti irraa baratee gara jireenyaatti dhufu dubbii waaqayyoo gara jireenyaatti nama fida obboloota koo karaa badiisaarraa nama deebisa jireenya nama qajeelcha karaa isa dhugaa namatti agarsiisa kanaaf iyyuu nu immoo amma nuuf gale tokko ani gaafa dubbii waaqayyoo dubbadhu isin caala baay'uma waan hin beekeef miti amma naa galee dhaloota kan biraa kan hin galleef immoo jiraachuutti mala kanaaf dhaloonni kan biraa amma na hubadhe kana kan hin hubanne yoo jiraatanii isaan akka hubataniif immoo nuti dhaloota kana barsiisutti qabna kanaaf isinis ga'ee keessan ba'anii dubbachuudhaan ga'ee koonan ba'a isin immoo dhaloota biraatiin ga'uudhaaf ga'ee keessan ba'an isiniin jedha mee faarfannaa kanaanii namoonni amma galanitti ni eegna.
nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu baga nagaadhaan dhuftanii obboloonni seenaa jirtanii ayyaanni isiniif haa baay'atu dubbii waaqayyoo mee walii wajjin yeroo itti ilaallu in ta'a. Namoonni seentanii sheerii gochuudhaan namoota biraan ga'a. Mata dureen har'a wajjiniin irratti dubbii waaqayyoo ilaallu ibsaan sirraa mul'atu maali kan jedhu irratti walii wajjiniin ilaallaa. Wangeela Maatewos boqonnaa 6:20 lamarra isa jiru walii wajjiniin ilaalla. Akka jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Yesuus ijji ibsaa dhagnaati. Ijji kee fayyaa guutuu yoo qabaate dhagni kee hundinuu ifanii ta'a. Ijji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dukkanaa'aadha ni ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkanaa'aa erga ta'e dukkanichi ammam haa guddatu jedha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ibsaan sitti jiru yookaan immoo ibsaan sirraa mul'atu maalidha? Ijji keenya bakka kanatti gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa barsiisu ijji kee yoo fayyaa guutuu qabaate yookaan immoo ijji kee kan arguu danda'u yoo ta'e qaamni kee guutuun iyyuu fayyaa qabaata yookaan immoo way arguu danda'a jechuudha. Ibsaa qaamaa jechuun ijji keenya qaama keenya guutuu kontirool kan godhu yookaan immoo qaama keenya guutuu kan hoogganu kan itti way adda akka baafannuu fi ijji qaamolee nuti qabnu keessaati ishee xiqqoodha. Funyaan ijarran caalu, afaan ijarran caalu, mataan ijarran caalu, harki miilli guddinaan ijarra ijatu isaan kanaa gadi isaan kun hundumtuyyuu qaamoleen keenya birooni ija keenya oli gugurdinaan haa ta'uyyuu malee gugurdina isaanii kanaatiin ijji bakka hin jirretti qaamoleen keenya kuni socho'uu hin danda'an yookaan immoo gahee hojii isaanii bahuu hin danda'an. Kanaaf ijji keenya fayyaa yoo qabaate yookaan immoo ijji keenya arguu yoo danda'e qaamni keenya guutummaan isaayyuu hojii isaa hojjechuu akka danda'udha. Harki keenya kan inni socho'uu danda'u yookaan immoo hojii kan hojjechuu dalagaa kan dalaguu danda'u yoo ijji keenya nagaa qabaate. Ija keenyaan hin arginu taanaan garuu harki keenya socho'ee gahee isaa bahuu hin danda'u yookaan immoo dalagaa isaa geggeessuuti hin danda'u. Miilli keenya kan inni tarkaanfatee bakka tokko gahuu danda'u yoo ijji keenya argeedha. Namni miila isaatiin deemeetu bakka tokko gahuu danda'a miti. Ija isaatiin hin argu yoo ta'e garuu hin gufata, hin bitittisaa bakkuma manuma tokko keessaa ka'ee bakkeetti socho'uudhaaf sa'aatii dheeraa isatti fudhata ijji isaan argu yoo ta'e jechuudha. Harkaan wayi qaqqabatee wayi kalaquudhaaf sammuunsaa wayi yaadee harki sammuu wayi kalaquudhaaf wanti nama barbaachisu ija. Ijji xiqqoodha garuu qaama keenya guutuuyyuu kontirool gochuu yookaan immoo hoogganuu dandeessi jechuudha. Kanaaf ijji keenya kun fayyaa guutuu yoo qabaate qaamni keenya hundumtiyyuu fayyaa qaba. Ijji keenya kun immoo argu yoo ta'e ijji keenya fayyaan qabu yoo ta'e qaamni keenya guutuun isaayyuu gahee hojii isaatii bahuu hin danda'u. Namni sammuu isaatii yaada, namni ija hin qabne tokko fakkeenyaaf namni ijji isaa arguu hin dandeenye tokko sammuu isaatii yaadee gara hojiitti dura sammuu isaatii yaada achi booda harka isaa miila isaatiin deeggare qaamota isaa biraatiin deeggare gara hojiitti jijjiira miti. Yoo ijji isaan argu ta'e yaada sammuu isaa keessa jiru sana gara hojiitti jijjiiruu hin danda'u. Ijumaan ija isaatu daangessee jechuudha. Ijji isaa arguu dhabuu yookaan immoo ijji isaa jaamaa ta'uun daangesseera waan ta'eef hojii biraa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf yoo ijji keenya xiqqoon nuti arginu kun fayyaa hin qabdu ta'e yookaan immoo arguu hin dandeessu yoo ta'e qaamni keenya guutummaan dhukkubsataa akka ta'ettidha. Dubbii waaqayyo nu barsiisa jechuudha. Qaamni keenya guutummaan gahee hojii isaatii bahuu hin danda'u. Ija keenya. Gara jireenya hafuuraatti immoo gaafa dhufnu akka dubbii waaqayyootti ibsaan qaama keenya maali? Kan foonii kana guutummaa qaama foonii keenyaa kana gaafa laallu ibsaan qaama keenyaa ija keenya qaamni keenya hojii isaa hojjechuu akka danda'uu fi hundumti isaayyuu kutaaleen qaama keenyaa kun dalagaa mataa isaanii qabu. Dalagaa kana immoo raawwachuu kan danda'ani yoo ijji keenya fayyaa ta'e. Namni ijji isaa jaamaa tokko amma kamiyyuu yoo ogummaa qabaate yoo yaaduu danda'e gara hojiitti jijjiiruu hin danda'u. Ija isaatiin hin argu waan ta'eef achumatti yaadee dhiisa yaadni isaa dukkanaa'aa ta'a. Yaadeellee abdiin tokkollee fuuldura isaan jiraatu. Ijji isaa arguu waan hin dandeenyeef. Ijji isaan arga yoo ta'e garuu haala rakkisaa keessa yoo jiraate qabeenya iyyuu hin qabu yoo ta'e yoo ogummaa iyyuu hin qabu yoo ta'e boruu ittiin dhufa baradheettan dhufa hojjedheettan dhufa kan jedhu wayitu abdiitu keessa isaa bula waan ta'eef namni ijji isaa fayyaa qabu qaamni isaa hundumtuu guutuu qaba rakkina kamirraayyuu bilisa jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf gara hafuuraatti immoo yoo finnu ifaan qaama keenyarraa mul'atu ibsaanii qaama keenyarraa mul'atu jireenya isa Kiristoos hin gammachiisu yookaan immoo qajeelummaadha. Kiristaanni tokko kiristaanummaan isaa kan ibsu
yoo jireenya qajeelummaa keessa jiraate, yoo jireenya Kiristoosiin gammachiisu, Kiristoosiin mul'isu, Kiristoos irraati yoo kiristaanni duuka buutuu Kiristoos warra Kiristoos irraa waa baratan yookaan immoo warra Kiristoos irraa way sooratanidha. Ijoollee Kiristoos ta'uun keenya immoo ibsaa keenya jechuun jireenyi keenya kiristaanummaa keenya mul'isa yoo ta'e, jireenyi keenya ijoollee Kiristoos ta'uu keenya mul'isa yoo ta'e, ibsaan qaama keenyaa suni isa Kiristoos irraa barannedha jechuudha. Dhaloonni kan ittiin nu baru nuyi kiristaanummaa keenyaa miti. Paastarii ofiin jedhanii raajii jedhanii maqaa barreeffatanii faarfataa jedhanii maqaa barreeffachuun inni kun wanta biraati. Garuu jireenyi keenya kiristaanummaan keenya kan ittiin baramu ibsaa qaama keenya irraa mul'atu sana isa dhaloonni biraa ittiin nu irratti arguu danda'an Kiristoosiin jireenya keenyaa mul'isuu dandeenyu sana. Kanaaf ibsaan qaama keenyaa inni kan kiristaanummaa qajeelummaadha. Laphee qajeelaa qabaachuu, yaada qajeelaa qabaachuu, akka Kiristoositti tolutti jiraachuu, jireenya Waaqayyo nurraa barbaadu yookaan immoo jireenya Waaqayyo mul'isu, jireenya Kiristoosiin nurraa dhaloonni biraa akka baratan godhutti jiraachuudha. Inni kunis jireenya kiristaanummaa Kiristoosiin mul'isu immoo qajeelummaan keessa keenya yoo jiraatedha. Laphee keenya keessa hamminatu jira yoo ta'e, yaada keenya keessa hamminatu jira yoo ta'e, nuyi hamminaa yookaan immoo micciiramummaadhaan keessi keenya duudee jira yoo ta'e, keessi keenya jaamee jira yoo ta'e, kiristaanummaan keenya nurraa mul'atu, ibsaan qaama keenya irraa mul'atus dukkanaa'aadha. Ibsaa ifaasa Kiristoos nurraa barbaadu yookaan immoo ibsaasa kiristaana tokkorraa ijoollee Kiristoos irraa mul'atu tun ta'ini, ibsaan inni qaama keenya irraa ifu qajeelummaan keessa keenya jiru yoo ta'e dukkanaa'aadha. Egaa ijji keenya kun qaama keenya guutuu hoogganuu eega dandeesse. Ijji keenya xiqqoon kun qaama keenya guutuu hoogganuu eega dandeesse. Ibsaan inni qaama keenyarraa ifu immoo inni yaada cubbuutti guutameen qajeelummaa osoo hin taane hamminni cubbuu keessa yoo jira yoo ta'e, laphee keenya keessa hamminatu jira yoo ta'e, yaada keenya keessa hamminatu jira yoo ta'e, ammam dukkanaa'aa ta'ure. Dukkana ammam ulfaataatu jireenya keenya dhuunfatee jirare. Dukkana ammam ulfaataatu jireenya keenya golgee jirare. Ijji keenya kun kan inni nu fayyadu waanuma qaama sochoonee wayii gochuu dandeenyu qaamuma keenya lafa kanarratti arguu dandeenyuuf miti. Ijji keenya hafuuraa ammoo yoo banameera ta'e, ifaa ta'eera ta'e, jireenyi keenya hafuuraa inni keessa keenya ammoo ifaadha yoo ta'e, ifaasa kamisa Kiristoos nurraa barbaadu, isa Kiristoos nurraa mul'isu yoo ta'e, jireenya sar'aafu qofaaf osoo hin ta'in jireenya bara baraatiif nu qopheessa. Jireenya bara baraatiif nu qopheessa. Kiristaana tokkorraati jireenyi kiristaanummaa kan inni mul'achuu danda'u qaama bakkee isaa jireenya isaarraayu ijji hafuuraa, ijji hojii hafuuraa yoo isarraa mul'atedha. Kiristoos nu irraati ija barbaada. Akkuma nuti wanta hojjennu tokkorraati ija barbaadnu hojjennee waan hojjennu tokkorraa bu'aa isaa yookaan immoo ija isaa barbaadna miti. Kiristoos isaanaaf isin irraati ija barbaada. Kanaaf ijji kiristaanummaa immoo ifa keenya nuyi mul'isa jechuudha. Kiristoos nurraa mul'isu. Dhaloonni Kiristoos kan nu baruu danda'anii yoo jireenya keenyaan Kiristoosiin mul'isne ibsaan jireenya keenyaa Kiristoos yoo nurraa mul'atedha. Ibsaan jireenya keenyaa Kiristoos kan inni nurraa mul'atu immoo yoo jireenya qajeelummaa of keessaa qaban. Jireenya qajeelaatti yoo jiran galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Qajeelummaan jireenya Kiristoos jaallatudha. Nuyi kaleessa qajeelota taanee miti. Qajeelota sin ture. Qajeelummaa kan nuti arganne garuu isa qajeelaa ta'e Kiristoos irraayu. Kiristoos anaaf isiniif qajeelummaa nuuf laachuudhaaf jecha. Nuyi sababa cubbuu keenyaatiin qajeelummaa dhabne yaada Kiristoos keessaa baanee ture. Qajeelummaa kan nuti arganne garuu karaa Kiristoositti Yesuusitti amanuutiin. Qajeelummaan jireenya Kiristoos jaallatudha. Qajeelummaan jireenya Kiristoos irraa qooddanneedha. Qajeelummaan jireenya karaa Yesuus Kiristoosii dhaalleedha. Qajeelummaan kun immoo jireenya keenyarraa mul'atu yoo ta'e, jireenyi keenya dukkanaa'aadha jechuudha. Nuyi waan ifa arginu yoo nutti fakkaate, laphee keenya keessa hamaatu jira yoo ta'e, laphee keenya keessa cubbuutu jira yoo ta'e, alalummaatu jira yoo ta'e, xuraa'ummaatu jira yoo ta'e, laphee keenya keessa jibbatu jira yoo ta'e, laphee keenya keessa hamminatu jira yoo ta'e, jireenya keenyarraa kan mul'atu ifa otoo hin ta'in dukkana. Dukkanichi immoo hammam ulfaataadha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maatewos 8:5 irratti
warri yaanni garaa isaanii qullaa'aa gammadanii jedha. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'aa gammadan isaan waaqayyo wajjin wal arguuf jiru. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Maatewos 8:5 warri yaanni garaa isaanii qullaa'aa gammadanii isaan waaqayyo ni argu jedha. Warra kamtu waaqayyoon argaa? Warra ibsaan isa qaama isaanii inni Kiristoos isaan irraa mul'atu. Kiristoos kan irraa mul'atu qajeelummaa yoo keessa. Ijoo qajeelummaa gaafa jennu namoonni baay'een yoona waan akka sol jedhee sororeedhuma deemu wayii dhaabbatu wayii namni qajeelummaa akka kanatti yaadu aniyyuu akka kanatti yaaduu danda'a. Baqa jajallina qaama waan jajallaa of keessaa dhabu wayii yoona jireenya akkas qaama qajeelaa wayiitti fudhachuu danda'a. Mee mukaama nama miti mukti jal'aan tokko amma akka nama rakkisu fudhadhaa. Mukti jal'aan tokko baay'ee nama rakkisa. Yoo dhaabates lafa dhaabbate sanatti bu'aa hin qabu. Yoo muranii jisanis lafarra ciisaa falaxuudhaaf hin ta'u gubatee amma badutti faayidaa hin qabu miidhaa malee jechuudha. Kanaaf jireenya keenya keessatti qajeelummaan inni Kiristoos barbaadu nu keessa hin jiru yoo ta'e namarratti gufuu taana, nama ni rakkisna, ollaa keenya ni rakkisna, jireenya keenya ni rakkisna, nama mana keenya keessa nu wajjin hin jiraatu ni rakkisna. Jireenya isaa nama nu wajjin jiraatu miti namoota onlaayiniidhaan nu beekan illee rakkisna. Yaaduma keenyaan nama rakkisna. Qajeelummaan keessa keenya hin jiru yoo ta'e qajeelummaan immoo jireenya Kiristoosiin gammachiisuudha. Qajeelummaan jireenya Kiristoos irraa qooddanneedha. Qajeelummaan jireenya kiristaana tokkorraatii barbaadamuudha. Jireenya kiristaanummaa mul'isuudha. Kan maaltu qajeelummaan? Warri garaan isaanii qajeelaa warri jireenya garaan isaanii qajeela yaanni garaa isaanii qajeelaa mu'aa gammadanii jedha isaan waaqayyo wajjin wal arguu jiru. Warri kam warri yaanni garaa isaanii qajeela. Garaa keenya keessatti qajeelummaa gaafa jennu qajeelummaan waan akkamiiti mee? Qajeelummaan waan akkamiiti? Qajeelummaan jireenya Kiristoosiin gammachiisu jiraachuudha. Qajeelummaan jireenya Kiristoos jaallatu keessa deddeebi'uudha. Qulqullummaadha, jaalala, nagaadha, tokkummaadha. Dhaloota baay'ee har'a garuu qajeelummaa otoo hin ta'in jallinatu keessa guutee jira. Micciiramummaa amminatu sammuu dhaloota baay'ee laphee dhaloota baay'ee dhuunfatee jira. Amminnii fi micciiramummaan immoo karaa kan mul'ata yoo jettani hojiidhuma nuti guyyaa guyyaatti dalagaa oollu waanuma nuti guyyaa guyyaatti dhaloota baay'ee fuulduratti gadi baasnee dubbachaa oollu barreessaa oollu hojjechaa oollu yaadaa oollutu ammina isa keessa keenya jiru tokko tokkoon gadi nu yaasaa jira. Inni kun garuu akka waaqayyo wajjin waliin argine nu dhorka. Obboleessa keenya jibbuun waaqayyo wajjiniin akka wal arginu nu godhu. Namni obboleessa isaa jibbu waaqayyo wajjin wal arguu hin danda'u. Eenyuyyuu haa ta'u. Namni baay'een har'a gandummaadhaan obboleessa isaa jibbanne. Obboleessi gaafa jennu koo isa wajjin dhalatan qofa miti obboloota koo jaallatamoo. Nama wajjin dhalannetu obboleessa keenya miti. Namni namummaa isaatiin Kiristoos Yesuus kan du'eef dhiiga isaa kan dhangalaaseef gara biyya lafaa kanaatti ulfina waaqummaa isaa saabbaadhaan isa qixxeessu dhiise gara biyya lafaa kanaa kan dhufee fi dhala namaa hundumaaf. Beentee qofaan miti, paastarii qofaan miti, raajii qofaan miti. Nuti immoo ijoolleen Kiristoos irraa eega barannee qajeelummaa karaa Kiristoos eega argannee jireenya kiristaanni tokko jiraachuu qabutti jiraachuu qabna eega ta'e akkuma Kiristoos nu jaallate sana nutis nama cina keenya jaallachuu qabna, obboleessa keenya jaallachuu qabna. Ganda abbaa barbaade haa ta'u, qomoo abbaa barbaade haa ta'u, amma barbaade haa dhabu argatu. Ijoo qomoodhaan nama qooduuni homaa isiniif hin godhu. Jibbatu keessa keessanitti tuulamaa bula. Amminatu keessa keessanitti tuulamaa bula. Waa'ee qomoodhaan wal qooduu ati kaleessa waa'ee qomoo dubbattee hin beektu yoonaan jettanii dubbadhee beeka. Sirriitti dubbadhee beeka. Garuu Afurri waaqayyoo yeroo tokkoo fi yeroo dhumaatiif dhufee jireenya koo jijjiire. La'aandeennaa lama carrashaa ጊዜ እንዳልናገር ዘረኝነት እንዳላወራ እንዳልሰብክ እግዚአብሔር ቃሉን ልኮ ለወጠኝ። በቃ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ ተመልሼ ያዛን ቦታ ላይ እንዳልገኝ አደረገኝ። በቃ ተመልሼ ያንን ነገር ማውራት አልችልም። በህይወቴ ተለውጫለሁ፣ ትቻለሁ። ለምን አይጠቅመኝም፣ አይረባኝም። እኔ ስለምድራዊ ነገር ማሰብ ትቻለሁ፣ አቁሜያለሁ። ተመልሼ እዛ ቦታ ላይ መገኘት አልችልም፣ ደሞም አልፈልግም ስለማይጠቅመኝ። ኑቲ ቆሞ ዋቀራት
Gaafa duune eenyummaa keetiin sin beeku mootummaa waaqayyoo keessatti kan ittiin beekamtu nama ta'uu keetiin mootummaa waaqayyoo keessatti galta yoo ta'e har'a jireenyi qajeelaatti yoo jiraatte jireenya gammachiisu Kiristoosin gammachiisu keessa yoo jiraatte qajeelummaan laphee kee keessa yoo jiraatte yaanni gaariin keessa keetii ba'a yoo ta'e obboleessa kee jaallatta yoo ta'e obboleessa kee dhimmita yoo ta'e cubbuurraa fagaatta yoo ta'e nama miidhuu dhiista yoo ta'e sobuu dhiista yoo ta'e nama hamachuu dhiista yoo ta'e jireenya qajeelummaan kanumaadha. Nama namattu yoo ta'e jireenya qajeelaadhaati. Amiin har'a feesbuukii irratti mata duree godhateetuma nama hamachaa oola namni fuula feesbuukii isaatii irratti dhimma namaa isaa oola isheen asiin baate isheen achiin baate maaltu si dhibe karaa barbaadde baatu karaa barbaadde galtu jireenya kee jiraadhu. Ani eessan jira jedhee of ilaali. Jireenya keenya ukkaamsee waanti jiru jireenya keenya duuchee waanti jiru amiin cubbuudha jalliin soba namarratti hamaa yaaduudha wal qooduudha. Du'a tokko badiisa tokkotti gammaduudha. Kana gochuuf immoo yeroo baay'ee luqqishii barbaaddanna kutaa macaafa qulqulluu keessaa luqqishii barbaaddanneetu ittiin dhugoonfamna. Luqqishiin yaada keenya dhugoonfachuuf otoo hin ta'in inni ofiisaa kan danda'e dhugaadha. Yaadni qajeelaan keessa keenya jiru taanaan ammamiyyuu kadhannu ammamiyyuu iyyinu halkanii guyyaa soomnu sagannu Kiristoosii wajjiniin wal arguu hin dandeenyu. Warri yaadni garaa isaanii qajeelaa gammadan isaan waaqayyoo wajjin wal argu waan jedhuuf yaadni keessa keenyaa qajeelaa miti yoo ta'e namaaf hammina yaadna yoo ta'e obboleettii keenya miidhama ishiitti gamma karaa ishiin kuftu karaa ishiin miidhamtuuf karaa qopheessina yoo ta'e nuti keessi keenya dukkanaa'aadha. Keessi keenya dukkanaa'eera. Kiristoosii wajjin wal arguu hin dandeenyu. Kiristoosii wajjin kan wal hin argine immoo bu'aan keenya maalidha? Kiristoos kan nutti mul'anne immoo bu'aan keenya maalire? Hafuurri waaqayyoo nurra kan hin jiraanne immoo bu'aan keenya maalire? Hundumayyuu dursaa keessa keenya qulqulleeffachuu. Isa jireenya keenya dukkaneessu, isa hafuura keenya dukkaneessu, isa yaada keenya dukkaneessu, isa laphee keenya dukkaneessu, isa namummaa keenya dukkaneesse cubbuu hammina jallina keessa keenyaa baasuu danda'uu qabna. Obboloota koo yeroo ammaa kana keessa yeroo dhuma teenyee hammina walitti qabaa oolumti. Dhaloonni baay'een taa'eetuma keessa hammina walitti qabaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Isuma ammaa kana namni yaada garaa isaatii geeddatu namni fuula waaqayyootti deebi'u namni waanuma ta'aa jiru kanallee namni adda baafataa jiru hin jiru. Kottaa yaada qajeelaadhaan gara waaqayyootti deebina. Jireenyuma Kiristoos hin gammachiisu jira. Amma jiraannu hin beeku. Daqiiqaa jiraannu hin beeku. Garuu Kiristoos wajjiniin wal arguudhaaf jireenya Kiristoos hin gammachiisutti jiraanne nuyillee gammachuutti jiraachuudhaaf qajeelummaadhaan keessa keenya amaan sammuun keenya garuma waanuma nuti itti leenjisnetti nu guddataa deema. Isuma nu mul'isaa deema. Namni immoo waanuma keessa isaa jiru baasee mul'isa. Waan isin ajaa'ibu keessaa jibbi keessa keenya jira yoo ta'e nama tokko yoo jibbina yoo ta'e waa'ee jibbinsa isaatii yaadna yoo ta'e waanuma jibba keessa keenya jiruuf nama sana gaafa arginullee wanti inni hojjetu nutti hin bareedu. In tuffannaa, in cabsinaa, sababa irratti barbaanna, dogongora irratti barbaanna. Maaliif jibbatu keessa keenya guutee jira waan ta'eef waa'ee nama sanaatiif kan keessa keenya dhuunfatee jiru jibba waan ta'eef kun immoo jallina. Jibbi keessa keenya jiru kun immoo Kiristoos wajjiniin akka nuti wal hin arginee fi maggaarajaa ta'ee nu gidduu dhaabbateera. Amminni keessa keenya jiru immoo eebba keenya wajjiniin kakuu keenya wajjiniin nagaa wajjin akka wal hin argineef gidduu keenya dhaabbateera. Otoo keessa keenyatti jibba baannu, osoo keessa keenyatti hammina baannu, osoo keessa keenyatti cubbuu baannu kakuu keenya bira gahuu hin dandeenye. Nagaatti illee jiraachuu hin dandeenye. In hojjanna garuu milkaa'uu bu'aa argachuu hin dandeenye. Eebbifamuu hin dandeenye. Eebba dhaloota baay'ee kan qabe har'a jireenya jal'aatti jiraachuudha. Jireenya Kiristoosiin hin beekne keessa deddeebi'uudha. Iddoo Kiristoos isaan hin ergine dhaabbachuudha. Wanta Kiristoos isaan hin jenne dubbatu waanuma Kiristoos isaarraa hin barbaanne keessa dhaabbachuudha. Kiristoosiin wal arguun immoo waan hundumaa caala nama gammachiisa. Keessa keen qulqulleeffanne keessi kee jallina keessaati adda hin baane yoo ta'e garuu Kiristoosii wajjin wal arguu hin dandeessu. Kakuu kee wajjin wal arguu hin dandeessu. Eebba kee wajjin wal arguu hin dandeessu. Nagaa kee wajjin wal arguu hin dandeessu. Jallinni diina waaqayyoo nama godha. Jibbi nama jibbuun namni obboleessa isaa jibbee nama ajjeesedha. Jibbuun nama ajjeesuudha baqa. Namni nama ajjeese immoo mootummaa waaqayyootti galuu hin danda'u. Nama qooddee gandaan nama qooddeessa tokko jaallatteessa tokko jibbita yoo ta'e. Sadarkaadhaan qomoodhaan qooddeessa tokko jaallatteessa tokko jibbita yoo ta'e mootummaa waaqayyoos hin beektu.
mootummaa waaqayyootti galuu hin dandeessu. Kanaaf jireenya jal'aa jireenya Kiristoos hin barbaanne keessa keessanii baasaa. Kiristoos wajjin wal arguu yoo barbaadani ibsaa qaama keessan saduuchi cubbuu ammina jallin yaada Kiristoositti hin tolle ija hojii foonii of keessaa baasaa ofirraatii gataa. Iji hojii foonii du'atti nu geessa. Iji hojii foonii Kiristoos wajjin akka waliin argine nu dhorka. Isatu nu ukkaamsee jira. Isatu nu gaaradee jira jireenya keenya. Ija hojii foonii xuraa'ummaa hamii. Namni baay'een namuma machaa oola hoom jedhee hojii isaa godhate namuma machaa oola baqa tajaajilaadhuma machaa oola isa lallabee machaa oola yoona sababa irratti barbaade inni koo akkas jedhee inni koo achiin bahee inni koo asiin galee maaltu si dhibe agalu karaa barbaade aboo namni tokko namuma machuudhaaf bilbila namaa bilbila waa'uma namaa namatti odeessuudhaaf namaa barreessuudhaaf dhiisi waa'ee namaa amii fuula waaqayyoo fuulduratti akka jibbamtu si godha ati koo obboleessa kee gaafa rakkina irratti barbaade ammina irratti barbaade sababa irratti barbaade gaafa amattu namichas nama sanatu si dhageenye malee waaqayyo si dhaga'eera. Namni baay'een nama fuuldura taa'ee waa'ee namaa haasa'uu hin sodaata. Namni amma waa'ee kwaana fuuldura taa'ee waan tokko haasa'u duuba koo dhaqee garuu ana maaltu na dhibe situ xuraa'e tokko ana arrabsuu keetii waa'ee koo waan hin beekne odeessuu keetiin situ miidhame isa afaan isa keessa keenya bahutu nu xureessa malee inni keessa keenya seenuu nu xureessu. Sarraba keenya keessaa bahu. Ati obboleessa kee gaafa amattu keessi kee micciiramaa deema. Keessi kee amminaan guutaa deema. Keessi kee cubbuudhaan guutaa deema. Nama tokko jibbiteetta yoo ta'e immoo yeroo hundumaa miidhaa nama sanaatu si fuuldura dhaabbata malee gaarummaan nama sanaa si fuuldura dhaabbatu. Keessi kee akka nama sana miitu si godha. Kana baattee immoo mootummaa waaqayyoo galuu adilla mootummaa waaqayyoo galuu miti. Lafuma kanatti jireenya nagaa jiraachuu hin dandeessu. Nagaan qabdu bakka abjuun kee nagaan qabu, rimni kee nagaan qabu, hojiin kee nagaan qabu. Bakka yeroo hundumaa aminaan keessi kee guute waan ta'eef nagaan argattu. Yeroo hundumaa sobaan keessi kee guuteera yoo ta'e atteessee kaatee raftee kaatee wama sobaa yaadda. Dhiisi dhugaan iyyuu dubbatanii karaa wal ga'u hin jiru. Yeroo dhumaan argattu dhugaa dubbachuudha. Yaaduma maa ta'e irraa fagaadhaa obboloota koo. Yaada Kiristoos hin gammachiisne irraa fagaadhaa. Xuraa'ummaa wanti jedhamu lubbuu isin ittiin fakkaatiin boru lubbuu keessan balleessuuf jira. Guddinni obboleessa keessanii isin hin dhukkubsiin. Inni kun jallina. Maaliif guddate? Maaliif na caale kan jedhu obboleessi koo anaa olaa ta'u kan jedhutu yaada Kiristoos isatu isin gammachiisuu qaba malee guddinni obboleessa keessanii isin waraana yoo ta'e isin dhukkubsa yoo ta'e jallina isin guddachuu hin dandeessan. Kiristoosii wajjin wal arguu hin dandeessan. Kadhata jalloota ammoo waaqayyoon hin dhaga'u. Gaafa isinii namarratti hamaa yaada, nama miidhaa, nama amachaa, sobaa, xuraa'ummaa keessa dhaabbachaa, jireenya Kiristoosiin hin gammachiisne ija hojii foonii hundumaa yoo ofirratti moosisaa yoo isin waaqayyoon kadhattanii iyyaadhuma ooltan malee kadhata keessa waaqayyoon dhaga'u. Rakkina keessa jirtan keessas isin baasuu hin danda'u. Kanaaf hundumaa dursa yaada garaa keessanii qulqulleeffadhaa. Warri yaadni garaa isaanii qulqullaa'oo immoo waaqayyo wajjin wal argu. Waaqayyo wajjin wal argu yoo barbaade yaada garaa keetii qulqulleeffadhu. Waaqayyo nama jal'aatti fagoodhaa jedha fakkeenya 15:29 irra. Waaqayyo nama jal'aatti fagoodha. Keessi keenya jal'inatu jira yoo ta'e, keessi keenya hamminatu jira yoo ta'e, waaqayyo nurraa fagoodha jechuudha. Waaqayyo nurraa fagaannaan immoo hammam akka miidhamnu ilaala. Jireenyi keenya dukkanaa'aa deema. Abjuun keenya dukkanaa'aa deema. Isa foon keenya lafa kanarratti iyyuu mitiiti. Hafuura keenya lubbuu keenya boruutii fi gara dukkanaatti geggeessaa jira. Lubbuun keenya dukkana bara baraatti deemaa jirti. Ijoo nagaan waaqayyo akka isinirraa hin fagaanne, nagaan waaqayyo biyya keenyarraa akka hin fagaanne, nagaan waaqayyo dhaloota kanarraa akka hin fagaanne, nagaan waaqayyo maatii keerraa akka hin fagaanne, nagaan waaqayyo sirraa akka hin fagaannee fi jireenya jal'aa keessaa ba'i. Laphee jal'aa of keessaa baasi. Yaada jal'aa of keessaa baasi. Yaada Kiristoosiin hin gammachiisne keessaa hin jiraatin. Yaada Kiristoositti hin tolle keessa hin jiraatin. Ibsaan dhaqna keetti mul'atu ibsaa isa dukkanaa'aa hin ta'in, jireenya dukkanaa'aa hin ta'in. Mee lafa dukkanaa tokko yoo fudhattanii ammam akka sodaachisu jechuun gaafa xiqqoo ifa argatanii gammachuutu namatti dhaga'ama yoona bakka dafanii lafa dukkanaa sanaa fagaachuu barbaade namni. Jireenyi keenya cubbuudhaan dukkanaa'eera yoo ta'e, hamminaan jallinaan dukkanaa'eera yoo ta'e, ammam akka ulfaatu, ammam akka yaada waaqayyoo irraa nu fageessaa deemu, ammam akka mana waaqayyoo irraa nu fageessaa deemu. Namni ammuma waa'ee namaa haasa'u, ammuma nama amatu, ammuma wanta taraatti yeroo isaa dabarsaa oolu mana waaqayyoo irraa fagaachaa deema.
amma nama amatu macaafa qulqulluu too dubbifate amma ammina namaaf yaadu osoo waaqayyoon kadhate namni yeroo kana immoo barreeffamu mallee barreessuudhaaf amii barreessa jechuun wanta karaa keessaa nama tokko wajjin wal lolee yoo dhufe as bahee fuula feesbuukii irratti isuma waan guddaa godhee barreessa. Namni inni kaan hin beeku dhuguma barumsaaf jedhee fudhachuu danda'a. Garuu isati keessa kee kaawwattee luqqisii macaafa qulqulluu baafattee barreessite sana waaqayyo argeera. Dhiisi waa'ee namaa ammamiyyuu si haa miidhu, ammamiyyuu sitti haa darbu, ammamiyyuu si haa balleessu, ammamiyyuu waan barbaade si haa godhu. Yaada qajeelaa of keessaa qabaadhu. Yaada qajeelaa of keessaa qabda yoo ta'e nama si miidheyyuu yaada gaariidhaan mo'achuu dandeessa. Dubbiin waaqayyo wanta hamaa isa wanta gaariidhaan mo'a malee amaan isin hin mo'in jedha. Nuyi garuu amaatu nu mo'e, amaatu nu booji'e. Namuma gaarii nuuf yaadu tokkoyyuu hubachuu hin dandeenye. Namuma gaarii hojjetu tokkoyyuu hubachuu hin dandeenye. Namuma gaarii godhu tokkoyyuu hubachuu hin dandeenye. Maaliif laphee keenya keessaa amminni guutee jira waan ta'eef. Laphee keenya guutummaa isaa amminni dhuunfatee jira. Jallinni dhuunfatee jira waan ta'eef nama nagaa nutti dubbatu tokko nagaadhaan fudhachuu hin dandeenye. Isuma inni nagaa nutti dubbate kana akka waan hamaa nutti dubbatee itti fudhan, akka waan inni nu arrabsee itti fudhan, akka inni waa'ee keenyaaf dubbatee itti fudhan. Keessa keenya jallanni guutee jira waan ta'eef kan hundumaa gochu. Osoo keessa keenya wanti gaariin guute, utuu yaadni Kiristoos nu keessa jiraate, utuu dhugaa waaqayyoo nu booji'e, utuu jireenya keenya guutuu Kiristoosiif kennineerra ta'e, namni hamaallee nuuf yaadu nuti karuma gaariitti fudhan. Mee karuma gaariitti fudhadha. Yeroo baay'ee yeroo namni ammamiyyuu waanuma namiidhu yoo na irratti dubbate, yoo na irratti godhe, omaanatti hin fakkaatu jechuun baqa akkuma gaariitti fudhadha. Namni sun deebi'ee isa ofiisaa ani akka kanatti yaadee ture jedhee yeroo inni ofiisaatiin natti mujjara. Jechuun waanuma namni hamaa isiniif yaade tokko gaarii godhaa fudhadhaa. Maaliif laphee keessantu qajeelaa ta'aa deema? Waaqayyoo wajjiniin wal argitu. Namni yaadni garaa isaa qajeelaa immoo waaqayyoo wajjiniin wal arga. Ibsaan inni isinirraa mul'atu, inni qaama keessanirraa mul'atu, ibsaa gara du'aatti isin geessu hin ta'in. Ibsaa gara dukkanaatti isin geessu hin ta'in. Cubbuu hin ta'in, hammina hin ta'in, jallina hin ta'in. Deebi'aa fuula waaqayyootti. Jireenyi kiristaanummaa isinirraa mul'atu. Ibsaan Kiristoos isinirraa mul'atu. Kiristoos ibsaa biyya lafaati, ifa biyya lafaati. Fakkeenyummaan kiristaanummaa isinirraa mul'atu obboloota koo. Baha cubbuu keessa ammuma yoomitti jireenya cubbuudhaan wal makee keessa jiraannu. Amma yoomitti hamminni keessa keenya tuulama. Amma yoomitti hammina keessummeessinee hammina baannee cubbuu baannee jal'ina baannee jiraannu. Dhiisaa isinitti hafu. Uumaa nuuf fayyadu waan ta'eef, uumaa isin hin fayyadu waan ta'eef, eessaanuu isin hin ga'u waan ta'eef, hafuurattis foonittis isin hin fayyadu. Jal'inni cubbuun hafuurattis foonittis isin hin fayyadu. Eebba keessan qaba, nagaa keessan qaba. Kiristoosin wajjin akkasi waliin argine isin godha. Gara badiitti gara du'aatti isin geessa. Obboleessa keessan akkasin ajjeestan isin godha. Nama ajjeestaniitu taanaan immoo mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeessanii. Nama jibbitaniitu taanaan mootummaa waaqayyoo galuu hin dandeessanii. Bara keessan guutuu baajjajaatu moftu malee omaattiyyuu milkaa'uu hin dandeessan. Namni milkaa'uu danda'u garuu nama yaada waaqayyoo keessa jiru, nama lapheensaa qajeelaati. Yeroo hundumaa amma isiniif danda'ametti laphee keessan qajeelummaatti leenjisaa. Yaada keessan qajeelummaatti leenjisaa. Ibsaan isinirraa mul'atu ibsaa kiristaanummaa haa ta'u. Ibsaan isinirraa mul'atu ija hojii hafuuraa haa ta'u. Garraamummaa, amanamummaa, nagaa, qajeelummaa, jaalala. Namni baay'ee waa'ee jaalalaa haasaa garuu jireenyi jaalalaa isarraa mul'atu. Jaalalli maal akka ta'e adda baasee hin beeku. Jaalalli suma dhiirrii fi shaamarran tokko wal jaallatanii siifan du'a, siifan bada, siifan macha'a waliin jedhan. Inni kun waan biraati. Jaalalli inni Kiristoos beeku garuu nama hundumaa qixa tokkoon, ija tokkoon ilaaluu akkuma tokkotti jaallachuudha. Amantaa barbaade haa hordofu. Nama namummaa isaatiin nan jaalladha. Amantaa barbaade. Amantaan waan biraati. Amantaan kan dhuunfaati. Waan barbaadetti amanuu danda'a. Dhagaatti amanuu danda'a. Mukatti amanuu danda'a. Garuu namummaa isaa sana jaallachuu hin qabu. Qomoon isaa waan barbaade haa ta'u. Qomoo isaa nututti hin beeka malee Kiristoos qomoo isaa sanaan hin beeku. Qomoo barbaade haa ta'u. Ati koo Oromoo waan taateef kottuutti iddoo kana taa'isiin jedhee ilaa namoonni baay'een kan hin mufattu beeka. Namoonni baay'een isheen akka jettan beeka. Wanni baay'ee akka jettan beeka. Garuu dhugaa dubbachuun fuula waaqayyoo fuulduratti akkan dhugaa argadhu na godha waan ta'eef numan dubbadha. Oromoo waan hin ta'eef qofaatti
qofaatti mootummaa waaqayyoo keessatti bakkinaaf qophaa'ee wanti hin taa'u hin jiru. Qomoo tokko ta'eef ati qomoosa sana waan taateef kottu as taa'e jedhaniini achi wanta adda baasan hin jiru obboloota koo. Kiristaanni baay'een irraa qomoodhaan wal qooduutu ዘረኝነት ያመራን ያለ ነው። ዘረኝነት ወሪዮናል፣ አይረባንም፣ አይጠቅመንም። ዲሳ ዋንተ ሰሚን አገዲ ዲሳ ዋንተ ለፈከንራ ካሌሳ ኦሮሞ ዮቱርት ያደ ለሙማን ከራ ክርስቶስ ኢየሱስን ጆሌ ዋቀዮ ጀዳምቴ ጅጅራምቴ ተበቃ አቲ ጆሌ ዋቀዮቲ ሙጫ ክርስቶስ ነምኒ አነ ክርስቶስን ናቤኩ ቀብ ነምኒ ናቤኩ ክርስቶስን ናቤኩ ነራት አኔ ኙማ ኮሚቲ ኦሮሙማ ኮሚቲ መቃ ኮሚቲ ቢፋ ኮሚቲ ኡጉማ ኮሚቲ ክርስቶስ ነራ ሙላቱ ክርስቶስ ነራት አብ ካከበጀም ዳሎኒ ክርስቶስ ነራት አከበጁ ክርስቲያና ባያራ ክርስቲያኑማ ሳውቶን ታይን ከነ ሰራት ከበጀማ ጅሩ ዱቢሳ ቆሞሳ ዮና ያለው ነገር ኦቦሎታኮ ዋንቲ ሲንቀብደን ሲንራ ሙላት ኢንኑማ ሲን ፈየዱ ኢሳነምኒ ሲን ቤኪኒ ሲን ፈየዱ ክርስቶስን ሲን አቤኩናም ዳሎኒ ክርስቶስን ሲን ረታ ከበጆም ጋፍ ሰነ ከበጀምቱ ሲንለ yoo dhaloonni Kiristoosiin isin irratti beeke mucaa Kiristoos ta'uudhaan yoo namni si beeke kabajamta. Kiristoosiin mul'isi jireenyi kee Kiristoosiin haa mul'isu. Baa wanta wama aduu gadii keessaa baa boru dhiistanii deemtu. Lafti kunii fi samiin kun iyyuu guyyaan isheen akka waraqaa walitti dachaatee baduuf jirti. Karaa warra jallootaarraa goraa. Karaa warra dukkana keessa jiranii iniifnee fi irraa goraa. Waluma makneen jiraannu. Waluma fakkaanneen jiraannu. Bakka waluma fakkaatee jiraata namni hundumtu waluma fakkaate. Inni tokko yoo jibba odeessa inni tokko bukkuma isaatii jibba odeessa. Inuma deeggaran yoo tokko nama ta'e nan ajjeesa jedhee ajjeesuu qabda malee balleessuu qabda. Ati eenyu waan taateef isheen si ajjeeste inni akkasi godhee isheen akkasi. Nuti kiristaana taanee utuu dubbii waaqayyoo hin barreessina karaa tokkoon hin barreessina karaa tokkoon hin amanna. karaa tokkoon nama isa tokko ajjeesisuuf ergin karaa isa tokkoon qabeenya isa tokko se'amne bicha wal maknee jiraannaa jira. Wal maknee waan numti adda nu baasu hin jiru. Jireenya qajeelotaa fi jireenya jal'ootaa wanta adda godhu tokko jira. Warri Kiristoosiin hin amanne nama ajjeesuun cubbuu isaanitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Heejji cubbuu isaanitti fakkaachuu danda'a. Amiin cubbuu isaanitti fakkaachuu danda'a. Dhiisuu danda'a. Soomni cubbuu isaanitti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Ooma bakka. Garuu Kiristaanni tokko isa kana adda baasee beeka. Soomni cubbuudha. Anni cubbuudha. Heejji cubbuudha. Obboleessa ofiirratti waan namaa yaaduun cubbuudha. Jibbi cubbuudha. Garuu nu irraasuma kanatu mul'ataa jira. Jibba calaqqisiisaa jirra. Gowwoomsinee qabeenya namaa saamaa jirra. Sobaa jirra. Amataa jirra. Lafuma xuraa'aa dhaabbataa jirra. Inni kun immoo kiristaanummaa keenya addan baasu. Kiristaanummaan keenya adda bahee haa mul'atu malee. Kiristoos nurraa adda bahee haa mul'atu malee. Waaqayyo keenya waaqa kan faana iyyuu wal dorgomu miti. Eenyumti waaqumti kamiyyuu Kiristoos faana kama wal fakkaatu dhalatees hin beeku. Dhalachuufis hin jiru. Inni dhalata jedhamee soo yaadamu. Inni adda. Inni nu keessa jiru adda. Nuyi maaf adda bahuu dadhabe? Nuyi maaliif jireenyi kiristaanummaa nurraa mul'achuu dadhabe? Nuyi jalloota wajjin waruma Kiristoos hin beekne wajjin waruma akka barbaadan nama ajjeesuutti mirgatti amanan. Nama miidhuutti mirga godhanii amanan. Nama qooduutti mirga godhanii amanan. Nama amachuutti mirga godhanii amanan faan nuyi maaliif aman? Nuyi maaliif akka gaarii yoo gorsinee nuuf hin deebi'u ta'e karaa keenya irraa qabachuu qabna. Irraa goruu qabna. Itti himnee kuni cubbuudha. Kuni sagalee waaqayyoo hin eeyyamu jennee itti himnee nuuf hin dhaga'u yoo ta'e isuma wajjiniin boolla bu'uu hin qabnu. Ani jibbanis hin barsiisa yoo ta'e ana wajjin itti anatti qabamtanii yookaan immoo ana hiriyaa godhattanii jibbanarraa barachuu hin qabdan. Hiriyaan keessan ishiin tokko jibba sin barsiisti yoo ta'e cubbuu sin barsiisti yoo ta'e wanti ulfina waaqayyoof hin taane isinitti agarsiisti yoo ta'e ishii ilaaltanii cubbuurraa barachuu hin qabdan. Dhiisuu qabdu. Irraa adda bahuu qabdu. Karaa keessan gargar godhachuu qabdu. Obboloota kottaa jireenya Kiristoosiin gammachiisu haa jiraannu. Gaafa sana Kiristoosiin wajjin wal arguu dandeenya. Ibsaan nurraa mul'atu Kiristoosiin haa ta'u. Ibsaan nurraa mul'atu hojii hafuuraa haa ta'u. Ibsaan nurraa mul'atu qajeelummaa haa ta'u. Ibsaan nurraa mul'atu yaada gaarummaa haa ta'u. Jaalala nagaa haa ta'u. Yoo sana Kiristoosii wajjin wal arguu dandeenya.
yoo sana eebba keenya wajjin wal arguu dandeenya, yoo sana nagaatti jiraachuu dandeenya. Miti yoo ta'e garuu utuu wal magnuu Kiristoos waluma eega jalqabde xumurii nuun hin jedhu. Hin jedhu yeroo muraasaaf illee wal magnee waliin walumatti qabnee yoo jiraanne guyyaan nuti itti salphachuuf jirru tokko jira. Guyyaan nuti itti miidhamuuf jirru tokko jira. Guyyaan nuti itti gaabbuuf jirru tokko jira. Jireenya amma jiraannu kana keessatti wal magnee soomnee annee gowwoomsinee cubbuu meeqa waliin borcinee yoo jiraannu ammaaf guyyaan nuti itti salphannu jira. Amma Kiristoos ka'u qofatti. Amma Kiristoos ka'u qofatti. Inni immoo yeroo nuuf kenna. Balleessuudhaaf hin ariifatu. Araarri isaa baay'ee waan ta'eef badii nama kamittiyyuu waan hin gammanneef arrallee yoo deebite Waaqayyo si simata. Arrallee yoo deebite Waaqayyo si jaallata. Arrallee yaada garaa keetii geeddarachuu dandeessa. Arrallee laphee kee qajeelummaatti leenjifachuu dandeessa. Arrallee jireenya Kiristoosiin gammachiisu keessatti deebitee jiraachuu dandeessa. Tokko yoo sirbatis hin sirbita. Tokko yoo nama amateetis wajjin amatta. Har'a hunduma sirbaa oola. Sirbi mootummaa Waaqayyoo sin galchu. Namni sirbu mootummaa Waaqayyoo hin galu. Eenyu haa ta'u, eenyu ammuma barbaadde namatti jaallattu haa ta'u, nama beekamaa haa ta'u, nama hundumaa fuulduraatti fudhatama qabu haa ta'u, hin sirbataan mootummaa Waaqayyoo hin galu. Atis nama sana deeggartee wajjin waan isa jaallattu wajjin sirbita yoo ta'e, nama sanarraa wanta adda si baase hin jiru. Takkaa fayyeeraa, takkaa qullaa'eeraa, takkaa ifa keessa jira. Ifa keessa jirta karaa Yesuus Kiristoositti amanuu keetiitiin dukkana keessaa baateetti. Hojiin kee garuu sanuma dukkana keessa jira yoo ta'e, ati ammallee dukkana keessa jirta. Siif hin galle jireenya ifaa keessa jiraachaa hin jirtu. Kanaaf jireenya ifaa keessa jiraachuudhaaf jireenya Kiristoosiin gammachiisu ibsaan sirraa mul'atu isa Kiristoosiin mul'isu akka ta'uufi laphee qajeelaa godhadhu. Laphee qajeelaa keessa keetti moosifadhu. Qajeelummaatti jiraadhu. Waaqayyoon sodaadhu. Ijoo Waaqayyoon sodaadhaa. Dhaloonni baay'een Waaqayyoon sodaachuu dhiiseera. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba ogummaati. Ogummaan immoo karaa kee adda sii baasti. Ogummaan si golgiti. Ogummaan karaa gaariirra si geggeessiti. Waaqayyoon sodaadhaa. Dhaloonni Waaqayyoon sodaatu muraasa ta'eera. Dhalootuma Waaqayyoon sodaatutu hin jirre. Waaqayyoon otoo sodaattanii wanta Waaqayyoon jaalanne hin hojjettan ture. Waaqayyoon sodaadhaa. Obboloota kun Waaqayyoon sodaadhaa. Tajaajilaa ta'uuf Waaqayyoon sodaachuun garaagari. Waaqayyoon sodaadhaa. Namni Waaqayyoon sodaatu bara gaarii jiraata. Namni Waaqayyoon sodaatu nagaa qaba. Ati Waaqayyoon sodaattetta yoo ta'e sirra darbee ollaan kee illee nagaatti jiraata. Ati Waaqayyoon sodaattetta yoo ta'e sirra darbee biyyi kee illee nagaatti jiraata. Waaqayyoon hin sodaattu yoo ta'e immoo sababa keetiif illee namoonni hedduun miidhamuu danda'u. Sababuma keetiin, sababa ulfina Waaqayyoo ofirratti hin eegne, sababati Waaqayyoon hin sodaanneen, sababati yaada Waaqayyoo keessa hin jirree fi namoonni si wajjin jiran illee miidhamuu danda'u. Ofii kees miidhaarraa oolchitee biyya kees badirraa oolchuudhaaf nagaatti jiraachuudhaaf Kiristoosiin mul'isuudhaaf Kiristoosiin gammachiisuudhaaf Waaqayyoon sodaadhaa. Nama sodaattani nama sodaaniyyuu uumaa nama sodaachuun kiyyootti nama galchaa'edha dubbii Waaqayyoo. Namni bara kana nama sodaatu Waaqayyoon hin sodaatu. Dhuukatee dukkana keessatti waan barbaade haasaa waan barbaade hojjeta. Nama sodaadhaaf ikkoo namni yoo arge kaama qaballeessaa feesbuukii irra baasaa maal jedha. Kanaaf dhokatee waan barbaade hojjeta. Garuu lafatti dhokattee waan barbaade hojjettutti Waaqayyo si arga. Waaqayyo isa ijji isaa lafa hundumaatti arguu danda'u sodaachuu dhiisne nama ija bishaanii kana nama boru du'ee tortoree biyyoo ta'u nama waa'een koo sin galchu yoo jetteen iyyuu achi sirraa deemu. Nama koo waa'een koo sin galchu yoo jette si dhiisee deema. Waa'een kee hin galchu nama kamiyyuu. Nama waa'een kee san galchine iyyuu hin sodaatta garuu Waaqayyoon hin sodaattu. Garuu Waaqayyoon sodaadhaa. Waaqayyoo wajjin wal arguu yoo barbaadan, nagaatti jiraachuu yoo barbaadan, milkaa'uu yoo barbaadan Waaqayyoon sodaadhaa. Maaf nagaa dhabe dhaloonni baay'een? Maaf nagaa dhabne? Biyyi keenya maaf nagaa dhabe? Maaf nagaan biyya keenyarraa ka'aa jira? Lubbuun baay'een maaliif ba'ee badaa jira? Waaqayyoon sodaachuutu keessa keenya hin jirre. Dhaloonni ammina keessatti wal makee jira. Cubbuu faana walitti qabatee jira. Mana nama hundumaa cubbuutu guutee jira. Namni hundumtuu qulqulluu miti garuu cubbamaadha.
garuu dubbii waaqayyoo immoo cubbuutti qabadhaa jiraadhaan jedhu. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e isinis qulqulloota ta'aa jedha. Inni si waame qulqulluu akkuma ta'e Kiristoos qulqulluudha. Sababa koo fi sababa keetii fi gara biyya lafaa kanaa gadi dhufee dhiiga isaa coccobsee coccobuu dhiiga isaatiitiin immoo nuti biqille. Dhiiga isaa coccobeen nuti egaa biqille immoo cubbuutti wal maknee akka jiraannuuf miti. Akkuma Kiristoos qulqulluu ta'e nutis jireenya qulqullummaaf amma ta'e itti guddachaa cubbuurraa adda ba'a. Kaleessallee cubbuutumatu wal maknee jirra yoo ta'e har'arraa adda ba'aa jiraachuu danda'uu qabna. Kaleessa nama amanna hojiin keenya namuma amachuu waa'ee nama haasa'uudha yoo ta'e har'a dhiisaa tuffachaa deemuu qabna. Kaleessa waa'ee qomoo waa'ee gandummaatiin waa'ee namaa haasofna isuma odeessaa oolla yoo ta'e har'a dhiisuu qabna. Bakka qomoon kee waaqarra ati mucaa waaqarraati. Waan eenyuyyuu taateef du'a naftu inuma duuta. Eenyuyyuu ta'e inuma duuta. Eenyummaa keessa lafa kanarratti ittiin dhaadattuun immoo mootummaa waaqayyoo sin beektu. Dhuguman sinitti hima namni namaaf jedhee ani akkasii jedhee kanaaf du'e waan kanaaf mootummaa waaqayyoo hin galu. Hin shawadamina. Namoota baay'ee kanaaf shawadame. Amma otoo nani dhaqee nama weellisaa beekamaa tokko fuulduratti koomentii isaa irratti dhaqee mootummaa waaqayyoo hin galtu koo utoo sirbitu utoo akkas dubbattu mootummaa waaqayyoo hin galtu tuun jedhi namni baay'een afaan qabata bakka indii akkamitti akkas jette nama beekamaa tokko dhaqee utoon akkana jedhe afaan qabata maaliif kaa nama sodaatu guute dhugaa kana baasanii dubbachuurra dhugaa dhalootatti agarsiisuurra mootummaa waaqayyoo nama eenyuuf akka qophooftee jirtu nama akkamiitu mootummaa waaqayyootti akka galu dhalootatti baasnee dubbachuurra. Baqayyoona shafaffanni miti obboloota koo shafaffanuun dubbiin taatu. Dhugaa kana keessatti dhugaa wangeelaa keessatti shafaffanuun hin hubachiisu. Amma barbaadan jaaladhaa. Obboleessa keessan haa ta'u riyaa keessan haa ta'u yeroo baay'ee namootaani namanne faana jaalalan jalqabiini yoo jedhan yookaan immoo jaalala jalqabde namanne faana akkamitti jaalala jalqabde dhiisi yoo jedhani. Jaalala irraa addana baasuudhaaf jaalala kan caalu jira. Jaalalli jiraannaan hin gahu. Jaalalli jiraannaan hin gahu. Kiristoos iddoon hin jirre jaalalli nati foon keetii walitti ijaarratte hin gahu. Inni cubbuudha. Inni sirba yoo ta'e, inni iddoo barbaade oola yoo ta'e, yookaan immoo isheen sirbiti iddoo barbaade oolti yoo ta'e, ati Kiristoosiin qabda yoo ta'e, walitti hin dhuftan obboleettii koo. Waliin fakkaattan obboleessa koo. Amma barbaade nama beekamaa haa ta'u, beekumsi isaa lafuma kanatti. Asiifinni tokkuma bakka foonuma kanaa hin duutu biyyoo taatu bakka foon keessaa hunuma diiggachuun isaa waan hafu miti. Amma barbaade bareedaa isaa ta'u fokkisaa isaa ta'u biyyoodha nama biyyoo kana sodaattee dhugaan dhoksiin nama biyyoo kana sodaattee laphee kee keessatti jallinan tuuliin nama biyyoo kana nama tortoree boru badu kana lafeen isaa harca'u foon isaa harca'ee badu kana sodaattee. Jal'inatti walii galtee hin jiraatin, sobatti walii galtee hin jiraatin, amminatti walii galtee hin jiraatin, hamiitti walii galtee hin jiraatin. Amma barbaade si haa fayyadu, si haa gargaaru, dhufee nama sitti hamata yoo ta'e, siin cubbuutti si oofaa jira, cubbuutti walitti si akka maxxantu si gochaa jira waan ta'eef sitti hafu hiriyummaan isaa. Maaliifika warri yaadni garaa isaanii qullaa'oo gammadan isaa waaqayyoo wajjin wal argu waan jedhuuf dubbii waaqayyoo. Ibsaasa sirraa mul'atu Kiristoosin sirratti jaamsa. Amin. Ibsaasa sirraa mul'atu Kiristoosin sirratti jaamsa. Cubbuun. Ibsaasa sirraa mul'atu Kiristoosin sirratti jaamsa. Hamiin. Ejji. Xuraa'ummaan. Waan nama gowwoomsuun sobuun. Kiristoosin sirratti dhaamsaa deema. Nama jibbuun. Obboleessa kee waan barbaade haa ta'u. Waama barbaade haa ta'u. Abba barbaade haa ta'u. Qabeenyaanis fakkaachuu haa dhiisuu. Namummaa isaa jaalladhu. Beekumsaanis madaaluu haa dhiisuu. Namummaa isaa jaalladhu. Obboleessa kee namummaa isaa jaalladhu. Abbaan barbaade dhufee waa'ee namaa sitti haasa'u hin dhagahu jedhi didi. Ammina didi, jallina didi. Inni kun yaada qajeelaa keessaa si baasa. Warri yaadni garaa isaanii qajeelaa waaqayyoo wajjin wal argu waan jedhuuf dubbii waaqayyoo. Waaqayyoo warra jal'ootatti fagoodha moo waan jedhu. Waaqayyoo akka sirraa hin fagaanneef. Waaqayyoo wajjin akka wal arguu dandeessuuf. Hidhanni kee Kiristoosii wajjin akka walitti cimu. Giftii koo ati barreessitee utuudhuma luukii meeqa barreessaa oolte luqqishii kana barbaaddatte keessi garaa keetii qullaa'aa miti taanaan taasuma luqqisii barreessiteedha wanti dhufu hin jiru. Barreeffama dheeraa kan halkanii guyyaa dardartee barreessiteedha.
Amii keessa jirta yoo ta'e, cubbuu keessa jirta yoo ta'e, soba keessa jirta yoo ta'e, guddina obboleettii keetiitti hin gammaddu yoo ta'e, nagaan keessa kee hin jiru yoo ta'e, qomoodhaan wal qooduutu kanatu keessa kee guutee jira yoo ta'e, innati barreessaa ooltu nama kan biraa fayyada malee sin fayyadu. Sitti farada deebi'ee. Duraan dursa yaada garaa keetii qulqulleeffadhu. Kiristoosii wajjin amma waliin arginetti ammuma barbaadde kadhadhus, soomis, raajis, paastaris ta'e hin danda'ama, hin danda'amuun jedhina. Sirriitti danda'ama. Utuma waan barbaadde wajjin wal maktee jirtu raajuus hin dandeessa, lallabuu hin dandeessa, faarfachuu hin dandeessa, barreessuu hin dandeessa. Garuu Kiristoosii wajjin wal arguu hin dandeessu. Rakkoon isa kana. Kiristoosii wajjin wal arguu hin dandeessu taanaan immoo gatii hin qabdu ati. Guyyaa tokko seexanni qabee meeshaa xaba isaatii si godha. Si jammariyyuu cubbuu yaada seexanaati. Jal'inni yaada seexanaati malee yaada Kiristoos miti. Kanaaf yaada garaa keessanii qulqulleeffadhaa Kiristoosii wajjin wal arguudhaaf. Akka mucooliin daa'imni xixiqqoon yaadni garaa isaanii yeroo hundumaa qulqullaa'aadha. Baay'ee waan na ajaa'ibu keessa lapheen daa'immanii baay'ee na ajaa'iba. Ammuma rukuttee, ammuma miitii, ammuma waan barbaadde goote daqiiqaa 2 booda deebi'anii dhufanii si hammatu, si dhungatu, hin yaadatan isa sana. Laphee akka kanaa qabaadhaa. Laphee hammina of keessatti simachuu hin dandeenye, laphee hammina of keessatti qabachisuu hin dandeenye qabaadhaa. Laphee Kiristoosiin gammachiisuu qabaadhaa. Yaada garaa Kiristoos qabu ture sana qabaadhaa. Yaadni garaa Kiristoos qabu ture nama hundumaaf yaaduu, nama hundumaaf gadduu, ho'a qabaachuu, garraamummaa, gada of deebisu, qulqullummaa. Yesus qulqulluudha. Yesus gara laafes, Yesus fuula tolees, nama hundumaaf garaa laafa. Dubartittii Samaariyaa gaafa jarratti qabamte jedhanii gara isaatti fidanii isaan bakkaatti murteessaniiru dhagaadhaan rukutamtee du'uu qabdi jedhan. Inni immoo gara laafessa nama hundumaatti fuula tolaa waan agarsiisuu fi kottaa kan namoonni cubbuun hojjanne dubartii kana dhagaadhaan rukutaa ajjeesaa jedhan. Mee kottaa yaaduma sirrii haa qabaadhu, yaaduma gaarii, yaaduma garaadhuma Kiristoos qabu haa qabaannu. Obboleessa keenya gaafa hammina waan xiqqoo dogoggora xiqqoo irratti argine akka inni du'uuf du'atti murteessuu haa dhiifnu. Yeroo baay'ee koomentii qafaffinee jedhu baxxama maqaffanya koomen እውነት ቢሞትም እንኳን ብሉ በቃ የሆነ ኮሜንት ሲጽፉ ለሰው ወይ እኮ ቢሞትም ጥሩ ነው ላሉ ቢሞትም እኮ ምንም አይመስለኝም ይላሉ። በጣም ከብዳል። ለምን ሰው ነው? አንቺ እኮ ብቻ ሄደሽ ብገይ ነበር ኢነጀስተ ቱርቴ አስማቴ ሴ ኮሜንት ይረቲ ኦሶ ዱኤ ካንጀቱ ኦሶ ዱኤ ማናት ይፈካቱ ኦሶ ዱኤ ማረኮን ቀቡ ኦሶ ዱኤ ማገቲን ቀቡ ካንጀቱ ነማኒ namni tokko dhukkubsateera yoo jedhani ay otoo du'eeyyuu kun maagatiin qabu kan jettu utuu qaamaan argite immoo in ajjeesta turte lubbuu baasta turte. Bakka namni koomentii yeroo tokko bakka waanuma nu barreessu nu ilaallanne waan arraba keenya xureessu waan jireenya keenya xureessu waan keessa keenya xureessu tokko barreessu haadhiisnu rakkoon qabu. Namni nu komatu hin jiru koomentiidhaaf dhiifneerra darbuu iddoo dandeenyettu dhiisneerra darbuu qabne. Yaadan taane dubbachuu obboleessa keenya miidhuur keessa keenya tammina tuulee Kiristoos wajjiniin akka waliin argine ta'uurra wanta nun ilaallanne tokko irratti hirmaachuu dhiisuu danda'uu qaba. Yeroon kun immoo yeroo itti teenye waan argine waliif maknu miti. Yeroo yaada garaa keenyaa geeddarannee gara Waaqayyootti deebinu. Yeroo dhugaa Kiristoos mul'isu. Yeroo dhaloota dukkana keessa jiru gara ifaatti waamu. Yeroo Kiristoosin dhalootatti mul'isnuudha malee yeroo teenyee gandummaa labsinu, yeroo teenyee nama amannu, yeroo teenyee waa'ee namaa haasofnu, yeroo teenyee du'a namaa hawwinu miti. Nutu guyyaa duunu hin beeknu obboloota koo. Nutumti guyyaa duunu hin beeknu, guyyaa keenya hin beeknu. Namni osuma deemuu du'aa jira miti. Har'a nagaa yoo qabaate, amma daqiiqaa tokko dura nagaa yoo qabaate, daqiiqaa kana booda immoo du'eera jedhu. Hin beeknu nutis guyyaa duunu. Utuma nuti hammina faana wal maknee jallinni keessa keenya dhuunfatee jiru Kiristoos yoo dhufe yoo eessa dhaqa. Ana namni du'uusaa miti kan na gaddisiisaa jiru amma kenna. Du'uunsaa du'uudha bakka namni kamiyyuun du'aanis nan du'a boru. Guyyaa koon beeku malee nan du'a. Du'uusaa otoo hin ta'in eega du'ee bahuu da'u eessa dhaqa. Utuun du'iin dursa maal hojjataa ture? Utuun du'iin dura jireenya akkamii keessa ture? Jireenyi nuti Kiristoosiin hin beeknu yoo ta'e jireenya jiraanne keessatti gaafa duune gara isa caalu badii caalutti deemna joo.
lafa kanarratti hammam yoo guddate umuriin keenya yoo guddate 70 haga 80ti. Garuu jireenyi du'a booda nu eeggatu jireenya gaarii hojjennee jireenya bara baraatti gallas yoo ta'e isa bara baraa lakkoofsa hin qabne jira. Lakki yoo ta'e utuma hammina keenya waliif maknuu duuna yoo ta'e foon keenya du'a yoo ta'e lafa kanarraa rakkoon keenya iska zalaalam innisaqaayallen. Innumu umuriin nuti rakkannu umuriin nuti gubannu innum lubbuu keenya foonuma keenyaaf jecha foon keenya to'achuu dadhabuuf jecha hafuura keenya miidhuu hin qabnu, lubbuu keenya miidhuu hin qabnu. Sammuu keenya kana to'achuu dadhabuuf jecha akkuma ijji keenya xiqqoon kun qaama keenya hundumaa to'attu nuyi qaama keenya yaada keenya hojii keenya foon keenya kana jireenya hafuuraatiin mo'achuu dandeenya. Hafuurri mo'aadha joo. Keessa keenyatti yoo bakka kennineef Kiristoosii jireenya keenya kana geggeessuu danda'a. Garuu Kiristoos wal makee waan jiraachuu hin dandeenyeef nuti Kiristoosii fi iddoon kenninu yoo ta'e keessa keenyatti wanti lamatti wal makee waan hin jiraanneef Kiristoos nurratti mo'uu hin danda'u jechuun nuti cubbuu keenyatti waliin galu waan ta'eef. Gaafa nuti cubbuu hojjennu bakka eegaati keessa jiraatte haa ta'u jedheetti waliin galu. Nuti cubbuu sanarraan deebinu yoo ta'e yaada garaa keenyaan geeddarannu yoo ta'e nu dhiisee deema. Wajjin wal arguu hin dandeenyu Kiristoosii wajjin. Kadhata keenyas dhaga'uu hin danda'u. Nurraa fagaata. Nu dhiisaa deema. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan kottaa yaada garaa keenya qulqulleeffannee jireenya keenya isa kaleessa keessa turre haa dhimnu. Kaleessuma kaleessa kana isa keessa turre haa dhimnu. Hafuurri qulqulluun nu jijjiira. Nu geeddara dhuguma akka nama geeddaru beeka ani argeera ani. Anis kaleessaa waa'ee qomoo dubbachaan ture yoona nagar beekaa akkuma keessaniin ture akkuma nama kamiin ture garuu arra jijjiirameera. Hafuurri qulqulluutu na jijjiira. Deebi'ee jireenya sana keessa akkan hin jiraanne. Deebi'ee yaada biyya lafaa akkan hin yaanne. Deebi'ee yaada fooniitti yaadni koo akka hin hidhamne kan na godhe hafuura qulqulluuti kana booda deebi'ee achi hin jiraadhu. Wanni kamiyyuu aafu. Wanni kamiyyuu sin jalaa badu. Kiristoositti qabamtanii Kiristoosiif gaafa jiraattan immoo omtuu wanti sin jalaa badu hin jiru. Omtiyyuu tokko wanti sin jala darbu hin jiru. Kan isin jala darbu yoo jiraate cubbuu ammina. Kan isin jala darbu yoo jiraate waama foon keessan kanallee miidhuudha malee wanti foon keessan fayyadu hafuura keessan fayyadu Kiristoosiin keessa jira. Lubbuu keessaniif boqonnaa kan ta'u Kiristoosiin keessa jira. Hafuura keessaniif boqonnaa kan ta'u Kiristoosiin keessa jira. Kottaa Kiristoositti tolaa jiraadhaa. Bakka itti tolaatuma jiraadhaa. Jireenya keessan isaaf dhiisaa. Karaa keessa yaada keessan isaaf dhiisaa. Inni isin irratti haa inni isin irratti haa mul'atu. Foon keessan kun yoo baay'ee bahee mul'ate isin hin fayyadu. Dhaloota biraallee gufachiisa. Gaafa nuti qullaa keenya deemu. Gaafa nuti qaama keenya qullaa mul'isnu nurra darbee dhaloota baay'eetu gufata. Nurra darbee dhaloota baay'eetu gufata. Nurra darbee dhaloota baay'eetu cubbuutti kufu. Egaa sodaa Kiristoos keessa gaafa jiraachuu jalqabde immoo of qabaa deemtaa, of dhoowwaa deemtaa, baqa qaama kee kan akka barbaaddetti mul'iste dhaloota biraan gufachiistu, yaadni foonii si bitee duman taane sin geessu. Amma teessee waan hin taane fiilmii hin taane ilaaltu wanta itti yaada kee qabdu dubbii waaqayyoo dubbifattaa hin kadhattaa waa'ee hafuuraa yaaddaa. Baqa jireenya waa'ee hafuuraa yaaduu caala wanti nama gammachiisu hin jiru dhuguman isin hin jedha. Gaafa waan foonii yaadanii keessumayyuu waanuma guddaa iyyuu miti. Hojiidhuma foonii kana hojiidhuma normaalii hojjettanii ittiin jiraattan kana gaafa yaaddan yaadni nama bittinnaa baqa walitti qabachuu hin danda'an. Kana hundumaa dhiistee gaafa jireenya hafuuraa yaaddu garuu jireenya boruu abdii boruu gaafa yaaddu garuu boqochuu baqa boqonnaa qabda nagaa qabda sitti tola baqa akkasumas gammachiisa. Homaa dhabdu homaa argattu hin gammadda. Irruun kee sitti mul'atu, rakkinni jiru sitti mul'atu, haalli naannoo keetii sitti mul'atu. Nagaa qabaatta baqa boqonnaatu sitti dhaga'ama. Laphee kee keessatti gammachuutu jira. Mana kee keessa omtuuyyuu akka wanti kee irra hin jiru yoo ta'e. Wanta ati yaaddesiif hin milkoofne yoo ta'e gammachuu qabda. Gaafa kam gaafa yaada garaa qajeelaa qabaatte. Gaafa Kiristoosiif jiraatte. Gaafa Kiristoosiin ofirratti moosiste. Gaafa Kiristoosiif adda baate. Kottu adda bahii jiraadhu obboleettii koo. Kottu Kiristoosiif jiraadhu obboleessa koo. Omtuu sitti nafu, omtuu sitti hin badu. Dargaggummaan kee kun hin darba. Obboleettii koo dargaggummaan kee kun hin darba.
miidhaginni kee kun hin darba. Foon kee kun sheeppiin kee kun biyyoodha. Ammamiyyuu sheeppii bareedaa qabaadhu, rifeensa bareedaa qabaadhu, ijji kee funyaan kee kun bareedaa. Bakka salkakka ብሎ ምንም መሀል ቢያምር አፈር ነው። ትሞቻለሽ። ትሞታለሽ። ምንም መሀል ብታምር ሸበላ ነክ ብትባል እንዳንተ የለም ብትባል ትሞታለህ አባቴ። አፈር ትሆናለህ። ምንም ያለ ጥቅም ነው። የገዱት ቦ ደግሞ ፋይዳ tokkollee hin qabdu. Foon kuni egaduu booda faayidaa hin qabu. Foon keenyatti gammachisuudhaaf baay'ee saadhama'uurra hafuura keenyatti ijaaramuudhaaf haadhamaan. Gaafa hafuura keenyatti ijaaramuudhaaf dhamaan immoo nama fuulduratti gowwaa jedhamuu dandeenya. Nama hin baranne jedhamuu dandeenya. Uumaan beektu jedhamuu dandeenya. Haa ta'u ati usa waaqarraatti nama ogeessa. Ija hafuura keetiisiif banameera. Kanaaf obboleettii koo namatti of agarsiisuudha. Foon kee kana agarsiisuudha. Baqa yoona nama fuulduratti beekumsa argachuudha. Waan ulfina waaqayyoof hin taane keessan dhaabbatiin isatti hin hirmaatiin. Jireenya jal'aa keessaa ba'i. Ibsaan sirraa mul'atu cubbuu hin ta'in. Ibsaan sirraa mul'atu jal'ina hin ta'in. Isa yoo ta'e gara du'aatti si geessa. Jiraachuu dandeessa lafa kanarratti. Akka barbaaddetti foon kee gammachiistee jiraachuu dandeessa. Garuu boruu keef wayyoo. Har'a Kiristoosiin hin sodaattu yoo ta'e, har'a Kiristoosiin hin kabajju yoo ta'e. Namni Kiristoosiin hin kabajne boruunsaa badiidha. Jaallattanis jibbitanis badiidha. Du'atu jira boru. Har'a Kiristoosiin hin kabajju yoo ta'e, lafuma kanarratti illee jireenya gaariitti hin jiraattu. Yoona walsi jalaa maka. Walsi jalaa maka obboleettii koo. Walsi jalaa maka obboleessa koo. Kanaaf ibsaan sirraa mul'atu. Ibsaan qaama keerraa, namummaa keerraa, jireenya keerraa mul'atu qajeelummaa ta'u. Yaada garaa qajeelaa qabaadhu. Yaada Kiristoosiin gammachiisuu qabaadhu. Dhiisi keessaa bahi jireenya biyya lafaa kana sin fayyadu. Argeera sin fayyadu. Yaanni foonii argeera sin fayyadu. Akka barbaaddetti uffachuun akka barbaadde በቃ የሆነ ብቻ የሚያስፈልግህ ነገር ማድረግ አይጠቅምህም። ይጎዳሃል። የሚያስፈልግሽ ልብሽ የፈለገውን ነገር ማድረግ ትችያለሽ፣ ግን አይጠቅምሽም፣ አይረባሽም፣ ያልፋል። ጤዛ ነው፣ ይደርቃል። ይሄ ተመለሽ። እግዚአብሔርን ፍሪ። በእግዚአብሔር መንገድ ላይ ተመላለሽ። ራስሽን ዝቅ አድርጊ። መታኬ yoo gadi qabde karaa waaqayyoorra yoo adeemte yaada waaqayyoo keessa yoo jiraatte nama ulfinaati ati. Namni illee si kabaja. Namni har'a gaafati qullaa kee deemtu gaafati akka barbaadde taatu gaafati waan barbaadde keessa dhaabbattu harka si rukuchuu danda'a yeroo muraasaaf biyyi lafaa kun dhaloonni kun si jajuu danda'u shimoo siin jechuu danda'u laayikii baay'ee koomentii baay'ee fudhatama baay'ee argachuu dandeessa nama fuulduratti. Harkuma har'a si rukuteetu boru si tuffata. Afaanuma har'a si jajeetu boru si arrabsa. Ijuma akka gaariitti si ilaaleetu boru si qeeqa deebishe. Hin gowwoomin. Namni illee si gowwoomsa, biyyi lafaallee si gowwoomsa, foon keellee si gowwoomsa, wanni argamu hundumtuu si gowwoomsa. Sittaafu dhiisi. Wanti ulfina waaqayyoof hin taane sittaafu. Jireenyi sobaa sittaafu. Jireenyi biyya lafaa kanaa jireenyi foonii soba hundisaayyuu jireenyi sobaa sittaafu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Baay'ee tokkoon isin jaalladha. Darbee laayivii nan gala. Feesbuukii baay'ee galaan jiru. Samoona kana beekuman dhiisee namoonni beektanis jirtu. Namoonni immoo maaliif baddinaan jettan illee jirtani. Irra nan deebi'a. Darbee laayivii nan gala. Yeroo muraasaaf jechuudha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Yeroo viidiyoo biraatiin walitti deebinaa dubbii waaqayyoo walii wajjiniin baranna. Karaa teelegiraamii kootii yeroo hundumaa sagaleen achirraan hin darba jechuudha. Kan barumsa hafuuraati jechuudha. Achirraan kan darbu baay'ee tokko sin fayyada jechuudha. Baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf jireenya keessantu jijjiirama. Dhugumatti bakka waa'ee biyya lafaa kana dagachaa jibbaa deemtu bakka jireenya kaleessa jiraachaa turtanillee jibbaa deemtu. Kanaaf dhaggeeffadhaa. Gatii ittiin baastan dhaggeeffadhaa rakkoo hin qabu. Isin fayyada. Inni ijaaramtu jireenyi keessan ijaaramaa waan deemuuf dhaggeeffadhaa. Karaa teelegiraamii kootii join godhaati gala. Dubbii waaqayyoo immoo yeroo hundumaa dubbifadhaa. Adiraa keessan hafuura keessan keessaa hin bayina. Qajeelummaan keessan haa jiraatu. Yaadni Kiristoosiin ibsu isinirraa haa mul'atu. Foon keessan ibsuurra eenyummaa keessan isa badu isa tortoree badu kana ibsuurra Kiristoosiin ibsuutti guddadhaa. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha. Baay'een isin kabaja. Yeroo biraa amma walitti deebinutti nagaan tura.
Shalom.